Ooltanii bultanii akkam jirtu fayyaa keessanii? Amma kan inni irratti dubbachuuf qopheeffadhee jiru waa'ee guddina dandeettii afaanii fi garaagarummaa mul'achuu malan kan jedhudha. Daa'imman yoom maal dubbachuu qabu, yoom hagam dubbachuu qabu, akkasumas immoo daa'ima tokko daa'ima biraatti, ijoollee tokko ijoollee biraa gidduutti garaagarummaan jiru maadha? Maaltu kana fida? Maatiin kana fooyyessuuf maal gochuu qabu? Kamtu rakkoo qabu, kamtu immoo ogeessa fayyaa bira geessuu barbaachisa kan jedhudha. Mee akka armaan gadiitti hordofaa. Ijoolleen afaan dhaloota isaanii dubbachuu akka baraniif naannoo isaan jiranitti yookaan naannoo isaan guddatanitti namoonni kan afaan dubbatan jiraachuun qofti gahaa kan ta'edha. Gorsii fi barumsi adda ta'e kan akka ijoolleen afaan dubbachuu bartu godhu hin jiru jechuudha. Spontaneously ofuma isaanii mana keessa namni afaan dubbatu jiraannaan, naannootti namni afaan dubbatu jiraannaan afaan dhaloota isaanii yookaan mother tongue jedhamu sana ni baru jechuudha. Haa ta'u malee mucaan tokko afaan baruuf yookaan afaan dhaga'ee dubbachuuf arguu qaba, dhaga'uu qaba, namoota afaan dubbatan waliinis walitti dhufeenya qabaachuu qaba, waan dhaga'e yaadachuuf hubachuu qaba, akkasumas immoo qaamonni dubbachuuf barbaachisan kan akka arrabaa, afaan, kan kana fakkaatan sammuu, kan kana fakkaatan dalagaan isaanii intaakti ta'uu qaba yookaan kan dalagan ta'uu qabu jechuudha. Dandeettiin afaanii bakka lamatti qoodama. Innis immoo dandeettii simachuu fi ibsachuu jenna. Simachuu jechuun dandeettii dhaga'uu fi dandeettii waan dhaga'an immoo hubachuudha. Inni lammaffaan immoo dandeettii dubbatanii yaada isaanii ibsachuudha. Daa'imman hundi yeroo wal fakkaataa tokkotti, exactly guyyaa wal fakkaataa tokkotti guddina afaanii tokko agarsiisuu baataniyyuu daa'imman hedduu biratti guddinni afaanii walitti dhufeenyaa fi walitti dhiyeenya kan qabudha jechuudha. Akkasumas yeroo hedduu guddinni afaanii guddina dandeettii sammuu waliin kan wal qabatudha. Level of brain maturity, development of brain kan jedhamu sadarkaa guddina sammuu isaanii dandeettii yaaduu fi yaadachuu, dubbachuu sammuu isaanii wajjin wal qabata. Akkuma amma jenne dandeettiin afaanii bakka lamatti qoodama jennee irra isa keessaa isa jalqabaa yoo ilaalle dandeettii dhaga'uuf hubachuu yookaan receptive language jedhamu. Daa'imman akkuma dhalataniin sagalee namaa sagalee biroo irraa addanii baasu. Sagalee dhala namaa sagalee wantoota adda addaa irraa, sagalee bineensota adda addaa irraa addanii baasu akkuma dhalataniin. Akkasumas torban muraasa keessatti sagalee haadhaa yookaan sagalee haadha isaanii adda baasanii ni beeku sagalee namoota biraa irraa. Naannoo ji'a 4 sagalee namaa yeroo dhaga'an ijaan barbaaduu eegalu. Bakka isaan hin argine dhaabannee sagalee yoo dhageessisne ijaan barbaaduu eegalu jechuudha naannoo ji'a 4. Akkasumas sagalee wantoota biroo irraa kan namaatu qalbii isaanii ofitti harkisa. Sagalee adda addaa naannoo keenya jiran irraa kan namaatu attention isaanii ofitti harkisa jechuudha. Kanaaf sagalee dhala namaa adda baasanii beeku akkasumas immoo sagalee yeroo dhaga'an ni barbaadu eessa akka dubbatame jechuudha. Naannoo ji'a 6 wanta namni isaan bira jiru ilaaluu fedhu. Namni isaan bira jiru tokko yoo waa ta'e ilaalaa jira ta'e hiixatee yookaan waa ta'e lafaa fuudhee daa'imman naannoo ji'a 6 waan sana ilaaluu fedhu. Naannoo ji'a 9 wantoota itti quba qabuun agarsiisuu akkasumas immoo qabanii namatti kennuu wantoota adda addaa kana ni eegalu jechuudha wantoota akkasii. Jechoota keessaas maqaan isaanii yeroo waamamu ijaan yookaan sagalee ta'e dhageessisuun deebii kennuu eegalu. Ji'a 9 booda mucaa tokko maqaa isaadhaan yoo waamtan mucaan sun gara keessanitti naannaa sin ilaala. Sagalee wayiis dhageessuu danda'a akka hubachuu jechuudha. Naannoo waggaa tokkoo ajaja sasalphaa tokko hubachuu eegala. Mucaan tokko naannoo umurii waggaa tokkoo ajaja sasalphaa fakkeenyaaf kenni, kottu waan akkasii hubachuu eegala jechuudha. Nyaadhu ajaja sadarkaa tokko qofa qabu. Kun egaa receptive language jedha. Sadarkaa guddina dandeettii dhaga'uu fi hubachuu isa jedhudha. Naannoo waggaa 1 fi 2 gidduutti immoo wantoota hedduu baruu eegalu. Fakkeenyaaf qaama isaanii bakka adda addaa yoo waamnu qubaan nutti agarsiisuu eegalu. Waggaa 2 yeroo guutan immoo gaaffiiwwanii fi ajaja sasalphaa sadarkaa 2 qabu ni hubatu. Naannoo waggaa 1 ajaja sadarkaa 1 qabu jenneerra. Naannoo waggaa 2 garuu ajaja sadarkaa 2 qabu. Fakkeenyaaf kophee kee baafadhu. Kun ajaja tokkodha.
kophee kee baafadhuutii taa'umsa sanarra taa'i. Kun ajaja lamadha. Isa kan naannoo waggaa lama hubatu jechuudha. Ajaja sadarkaa lamaa isa jennu. Akkasumas kophee kee fidii keewwadhu yoo jenne kun ajaja sadarkaa lamaadha. Kana naannoo waggaa lamaa iyyaalu jechuudha gochuu. Ajaja sadarkaa lamaa hubatanii analyze godhanii hojiirra oolchuu yaalu. Naannoo waggaa 3 immoo wantoota akka eenyutu akkas godhe yeroo jedhan maqaa nama sanaa dhahuu yookaan nama sana agarsiisuu maaltu akkas ta'e waa'ee wanta sanaa ibsuu yaalu eessatti akkas ta'e waa'ee bakka sanaa himuu maaliif akkas ta'e kan jedhu yeroo namni gaafatu ni beeku. Beekuu qofa osoo hin ta'in immoo deebisanii himuu yaalu jechuudha. Kanaafuu naannoo waggaa 3 eenyu maaltu eessatti maaliif kan jedhu kanneen kana ni beeku jechuudha daa'imman. Naannoo waggaa 4 haasaa fi oduu namaa gurguddaa ni hordofu. Seenaa gaggabaaboo yookaan short story dhaggeeffachuun booda seenaa sana keessa gaaffii ta'e yoo gaafanne waan hubataniif waan analyze godhaniif deebii nuu deebisu jechuudha hanga ta'e. Naannoo waggaa 5 immoo jechoota 2000 ol ta'an kan beekanii fi ajaja sadarkaa 3 hanga 4 ni hordofu. Kanaaf egaa guddinni jechootaa yookaan baay'inni jechootaa naannoo waggaa 2 hanga waggaa 5 hedduu dabala jechuudha. Daa'imni waggaa 5 jechoota 2000 ol beeka jechuudha afaan itti dhalatee guddatee keessatti. Guddina dandeettii dubbii afaanii yoo ilaalle yookaan expressive language hanga yoonaatti kan nuti ilaalle dandeettii dhaga'uu fi hubachuudha. Amma immoo dandeettii baasanii dubbachuu kan dubbii afaanii yoo ilaalle naannoo 3 sagalee daa'imman yeroo boo'an baasanii fi haala isaan agarsiisan irratti hundaa'uudhaan maatiin maal akka isaan barbaadan yookaan maal akka isaan ta'an adda baasuu eegalu. Fakkeenyaaf mucaan tokko yeroo beela'u haalli inni itti boo'uu fi wanti haalli fuulli isaa yeroo hirribni isaa dhufe akkaataan itti boo'uu fi akka inni ta'u wantoota kana fakkaatu yeroo daayipariin isaa xuraa'e akkaataan itti boo'uu fi haalli inni agarsiisu ilaalanii maatiin rakkoo mucaa kana adda baasuu eegalu jechuudha. Kun egaa of express godhaa jira jechuudha mucaan waan barbaade mataa jira jechuudha. Naannoo 4 immoo yeroo namni isaan haasofsiisuuf itti dubbatu sagalee ta'e dhageessisuu eegalu. Happii ta'anii yeroo namni isaan haasofsiisaa jiru wanti ta'e odeessaa haasofsiisaa jiru ilaalaa jiru taanaan sagalee ta'e deebisuu eegalu jechuudha. Sagalee ta'e dhageessisu sagalee hiika hin qabne. Naannoo waggaa 1 jecha sirrii ta'e dubbachuu eegalu. Maamaa, daadaa, abbaa, maamaa jecha sirrii ta'e dubbachuu eegalu. Sana booda jechoota tokko tokko baruun waamuu yookaan dubbachuu eegalu kan maqaa dha'uu eegalu jechuudha. Akkasumas jecha guyyaa muraasaaf waamaa turan amala deebi'anii waamuu dhiisuu qabu. Naannoo waggaa 1 jecha ta'e irraa boorii waamaa turanii guyyaa muraasaaf booddee jecha sana dhiisanii jecha biraa dubbachuu eegalu jechuudha. Jecha sana irraanfatanii. Naannoo umurii waggaa 1 daa'imman giddugaleessaan torbanitti jecha tokko baranii waamuu eegalu. Naannoo waggaa 1 torban keessatti daa'imman jecha tokko baruu jechuudha. Baranii maqaa dha'uu eegalu wanta sana yoo carraa argatan. Ariitiin itti isaan jechoota baran dabalaa deemuun naannoo waggaa 2 guyyaa tokkotti jecha tokko baruu eegalu. Mucaa waggaa 2 guyyaa guyyaan jecha tokko baraa oola jechuudha. Kanaafidha naannoo waggaa 5 jecha 5,000 beeka kan jennu. Naannoo waggaaf 8 guutummaatti ifa ta'uu baatan iyyuu giddugaleessaan jechoota 20 fi isaan ol ni beeku jedhama. Naannoo waggaaf 8 jechuun naannoo 20 jechoota 20 ol ni beeku. Naannoo waggaa 2 jechoota 50 hanga 100 ni beeku. Akkuma sila jennee naannoo waggaa 5 immoo hanga jechoota 2,000 ni beeku jechuudha. Sana booda naannoo waggaa 2 yeroo jechoota 100 beekuu jala ga'an naannoo waggaa 2 hima jecha 2 qabu ni dubbatu. Naannoo waggaa 3 hima jecha 3 qabu dubbachuu eegalu. Naannoo waggaa 4 hima jecha 4 qabu. Naannoo waggaa 5 hima jecha 5 qabu dubbatu jechuudha daa'imman. Baay'inni jechoota hima isaanii keessaa umurii isaanii wajjin wal simaa deema jechuudha. Akkuma beekamu daa'imman tokko tokko dafanii dubbatu, tokko tokko immoo xiqqoo turanii dubbatu. Exactly ji'a wal fakkaatutti dandeettii dubbachuu wal fakkaatuun qaban daa'imman garaagarummaan jiraachuu mala jechuudha. Garaagarummaa jiraachuu malaniif sababa kan ta'an maalidha? Variationii
jiraniif sababa kan ta'an. Variation yookaan garaagarummaan jiru kun immoo normal kan ta'e. Variation of normal isa jedhamu jechuudha. Garaagarummaa normal ta'eef sababa kan ta'an maali yoo jennee ilaalle tokkoffaan biyya hedduu fi bakka hedduutti guddinni dandeettii afaanii kan wal fakkaatu ta'ee haala salphinaa fi cimina jechoota afaan sanaa irratti hundaa'uun garaagarummaan jiraachuu mala. Grammatical difficulties jechoota biyya tokko yookaan afaan tokkoo fi bakka biraa yoo ilaalame fakkeenyaaf daa'imman afaan xaaliyaanii afaan baran yookaan afaan jalqabaa baran kanneen ingiliffaan afaan baran irra dafanii baay'ee dubbatu jedhama. Hin salphata waan ta'eef xaaliyaaniin giraamaatikaalii jechuudha. Kun xiqqoo vaariyeeshinii amma ta'e fiduu danda'a. Salphinaa fi cimina jechoota afaan sanaa irratti hundaa'uudhaan jechuudha. Akkasumas afaanuma tokko keessatti illee jechuunis afaanuma tokkoon afaan maazar taang afaanuma tokko keessatti illee afaan dubbachuun guddina dandeettii sammuu waliin waan deemuuf duraa duubni isaa akkuma jirutti ta'ee garaagarummaan yeroo itti afaan dubbatanii ni jiraata. Fakkeenyaaf daa'imni tokko afaan Oromoodhaan dubbachuu eegalee daa'imman biraas akkasuma afaan Oromoodhaan dubbachuu eegalee garaagarummaa ni qabaata. Tokko naannoo waggaa tokko lama naannoo waggaa tokko maamaa babaachuu jalqaba. Tokko immoo naannoo waggaaf ja'a jalqabuu danda'a. Tokko immoo dursee naannoo ji'a 10 jalqabuu danda'a. Garaagarummaan hangi ta'e ni jira jechuudha. Yeroon itti dubbatan garaagarummaa haa qabaatuyyuu malee yeroo isaan itti dhaga'uu fi hubachuu jalqaban wal fakkaataadha. Ijoollee hedduu biratti yeroo isaan waan namni jedhe dhaga'uu, waan namni jedhe hubatanii baruu yeroo wal fakkaataadha. Ijoollee baay'ee biratti haa ta'u malee yeroon baasanii dubbachuu yookaan express gochuu garaagarummaa qaba. Kanaaf guddinni afaan daa'immanii yeroo yaannu yookaan waa'ee guddina afaan daa'immanii yeroo dubban booddeetti hafeeras ariifateeras kan jennu irra caalaan dhaga'uuf hubachuudha malee dubbachuu miti jechuudha. Ijoolleen hedduun waan baay'ee beeku naannoo waggaa 2 haa ta'u malee baay'ee hedduu dubbachuu dhiisuu danda'u. Jecha baay'ee beekuu dhiisuu danda'u jechuudha baasanii dubbachuuf. Haa ta'u malee baay'inni jechoota isaan beekanii ajajni isaan fudhatan yeroo namni isaan waamu yeroo namni kana godhedu akkuma warra sirriitti dubbatanii walqixa beekuu danda'u. Haa ta'u malee baasanii dubbachuu dhiisuu danda'u jechuudha. Sababoota akka ijoolleen muraasni dandeettii dubbachuu xiqqoo boodatti hafan yookaan xiqqoo boodatti hafuun baran variation normal samma jenne kana keessaa gurguddoonni jalqabaa abbaa yookaan haadha yookaan maatii keessaa namni turee dubbachuu eegale yoo jiraate abbaan yookiin haati yookiin namtee maatii isaanii keessaa dafee afaan hin banarne yoo ta'e dafee haasa'uu hin jalqabne taanaan tarii turuu danda'a jechuudha mucaan. Jenetikii yookaan qacceedhaan yookaan sanyiidhaan amala deemuu qaba jechuudha afaan dubbachuun. Akkasumas immoo daa'imni sun osoo yeroon hin gahin kan dhalate yoo ta'e preterm birth yoo ta'e xiqqoo turanii haasa'uu jalqabuu danda'u warra akkasii kanneen kaanirra jechuudha. Akkasumas yeroon illee gahee dhalate yeroo dhalatu ulfaatinni qaama isaa xiqqaa yoo ta'e ulfaatinni qaamaa xiqqaadha kan jedhamu yeroo dhalatu daa'imni tokko kiiloogiraama 2.5 gadi yoo ta'e kanneen akkasii kanneen yeroo dhalatan ulfaatinni isaanii sirrii ta'e irratti xiqqoo boodatti hafanii haasa'uu danda'u. Ijoolleen maatii fi naannoo afaan lamaa fi isaa ol itti dubbatamu keessatti guddatan. Fakkeenyaaf afaan maatii tokko keessa maatii daa'imni tokko itti guddate keessa afaan 2-3 haasa'ama yoo ta'e yeroo kana mucaan giraamerii afaanota sanaa adda baasee baraa jira. Kanaaf dafee dubbachuu dhiisuu danda'a akka kanneen maatii afaan tokko dubbatan keessatti guddatan gaafa wajjin wal ilaallu jechuudha. Fakkeenyaaf mana keenya keessa nam tokko mana keenya keessatti afaan Oromoffaa fi Ingiliffa yookaan Amaariffaa sana ta'e afaan 2 kanneen afaan tokko qofaa isaan biratti xiqqoo dafee daa'imni dubbachuu haasa'uu jalqabuu danda'a. Kanneen afaan 2-3 isaan biratti immoo xiqqoo turuu danda'a. Bilingual language jedhu inni kun kanneen afaan 2-3 mana keessatti fayyadaman biratti daa'imni dafee dubbachuu dhiisuu danda'a. Haa ta'u malee kana jechuun dadhabina miti. Giraamerii afaanota sanaa adda baasee barataa jira waan ta'eefidha. Akkasumas kanneen sa'a dheeraaf TV yookaan diijitaal miidiyaa adda addaa fiilmii adda addaa ilaalaa oolan xiqqoo boodatti hafuun dubbachuu eegalu. Amala dafanii dubbachuu dhiisuu qabu jechuudha kanneen sa'a dheeraa ijoolleen TV ilaalaa oolan. Mee warra kana variation normal warra jedhamu kana warra xiqqoo boodatti haasa'u kana
akkaataa itti maatiin akka mucaan sun dafee dubbachuu shaakalu gochuu qaban keessaa inni muraasni tokko yeroo kennanii daa'imman waliin dubbachuu, faaruu adda addaa faarsuu fi akkasumas akka isaan dubbatan gaaffii adda addaa gaafachuu, waanuma xixiqqoo mana keessaa isaan godhan irratti gaaffii adda addaa gaafachuu akka isaan dubbatan stimuleet gochuu jechuudha. Yeroo fudhatanii waliin dubbachuu, jechoota itti himuu, faaruu adda addaa faarsuu fi akkasumas immoo kitaabota suura qaban, suuraaf maqaa qaban, suura isaaniif maqaa isaanii itti himnee dubbisuu fi ba'anii naannoo isaanii akka ilaalan taasisuun fuudhanii manaa ba'anii jechuudha. Wantoota adda addaa itti agarsiisuun maqaa dha'uu, akka TV ilaalan eeyyamuu dhiisuun daa'imman akka waliin yookaan giruuppiidhaan akka taphatan mijeessuu fi kan kana fakkaatu gochuun barbaachisaadha. Yoomi kan ogeessa fayyaa ilaalchisuu qabnu. Dubbachuun yookaan sadarkaan dubbachuu daa'ima baay'eema boodatti hafeera iyyaachisa jedhamee kan ogeessi fayyaa ilaaluu qabu yoomii jalqaba sagalee namni biraa dhaga'u kan hin dhageenye yoo ta'e, mucaan suni sagalee namni biraan mana keessaa dhaga'u yoo hin dhaga'u ta'e tariitti rakkoo dhaga'uu qabaachuu danda'a. Namni osoo hin dhaga'iin, ijoollee osoo hin dhaga'iin beekanii dubbatan. Dhaga'anii baranii sanaa booda dubbachuu eegalu waan ta'eef tariitti infekshinii gurraa fa'aa qabu yoo ta'e wanta akkasii jiraachuu danda'a jechuudha rakkoo dhageettii. Inni gara biraan naannoo afaanii fi arraba isaaniirra rakkoon yoo jiraate, fakkeenyaaf arraba hidhamaa yookaan taangitaa kan jedhamu daa'imman akka hin dafanii hin dubbanne taasisuu danda'a waan ta'eef. Naannoo waggaa tokkoo wantoota itti quba hin qaban yeroo namni waa itti agarsiisu hin ilaalan yoo ta'e, akkasumas naannoo waggaa tokkoo harkaan chaawoo yeroo namni jedhu chaawoo hin jedhan yoo ta'e tarii ogeessa mariisuu barbaachuu danda'a. Naannoo waggaaf ji'a ja'a sagalee dhageessisuu hin fedhan yoo ta'e, akkasumas ajaja salphaa hin beekan yoo ta'e, nyaanyaa yeroodhaan kophee yeroo jechoota salphaa hin beekan yoo ta'e, sagalee gonkumaa dhageessuu hin fedhan qofaa isaanii taphachuu fedhu, daa'imman biraa arguu hin barbaadan taanaan ogeessa mariisuu barbaachisa naannoo waggaaf ji'a ja'a. Akkasumas naannoo waggaa lama ajaja sasalphaa hin hordofan yoo ta'e, jecha ofiin dubbachuu hin fedhan yoo ta'e, jecha dubbachuu dhiisanii waamatu agarsiisuun waan barbaadan sana qofa agarsiisuun kan filatan ofii jecha uumanii yookaan haasoo hin barbaadan yoo ta'e naannoo waggaa lama kunis ogeessa fayyaa mariisuu barbaachisa jechuudha. Inni gara biraan naannoo waggaa lamaaf walakkaa wanta isaan jedhan keessaa hanga ta'e namni isaan waliin oolu hin hubatu yoo ta'e, mucaan waggaa lamaaf walakkaa yeroo inni waa ta'e dubbatu wanta inni jedhu keessaa hanga ta'e namni mucaa sana wajjin yeroo hedduu oolu beekuu qaba. Kanan beeku taanaan ogeessa mariisuun barbaachisaadha jechuudha. Akkasumas jechuma tokko fayyuma irra deddeebi'ee guyyaa guutuu dubbataa oola yoo ta'e sababa tokko malee. Naannoo waggaa afurii hedduun jechoota isaanii ifa miti yoo ta'e, mucaan waggaa afurii tokko yeroo naasa'u yeroo odeessu wanta naasa'u keessaa persentaa 75 ol addan baasu yoo ta'e namni ogeessa mariisuu barbaachisuu danda'a jechuudha. Fuulli isaanii yookaan qaamni isaanii yeroo ilaallu adda yoo nutti ta'e, ijoolleen tokko fakkeenyaaf feetaal alkool sindireem, daawun sindireem kan jedhamu kan dubbachuu qofa osoo hin ta'in qaama hunda affekt gochuu danda'u, rakkoo kiroomosoomii fa'aa waan akkasii qabaachuu danda'u waan ta'eef dubbachuu boodatti hafuun dabalata. Fuulli isaanii, qaamni isaanii xiqqoo waan adda ta'e yoo qabaate ogeessa mariisuun gaariidha. Inni gara biraan guddinni qaamaa gara biroo jechuunis afaan dubbachuun alatti fakkeenyaaf mucaa waggaa lama hin dubbatus ka'ees hin deemu taanaan guddinni gara biroo affected ta'e yeroo ta'e global developmental delay jedhama. Afaan qofa osoo hin ta'in deemsa illee daaddee jechuullee akkaataa umurii isaanii deemaa jiru taanaan ogeessa mariisuun barbaachisaadha jechuudha. Akka waliigalaatti kanan qabadhee jira. Waan na dhaggeeffattaniif hedduu galatoomaa. Yeroo gaarii.